tokko malee kaatee manarraa baddee yaa ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota kennaa tuub warreettan chaayinaala kennaa tuub jalatti argamtan hundi keessanuu salaamtaa namni irraa kaatee isin hageessuu isin jechuun barbaada. Egaa akkuma harkaa turtan naa fi haati mana kiyyaa egaan mana galcheellee ifumaaf sababa tokko malee akkaan itti kadhachaa turellee arguu turtanii sababa tokko malee kaatee manarraa baddee bakka isiin itti kuttee hin agarre. Maal jechuu fedhaa yoo kanaan jettan taate egaa isin malee waan biraatillee hin qabu namaan yaada kiyyattii maddu isiin siitu itti roorisu jiraa naan jettan itti roorisee jeetiin namnilleen kaysaanillee warreen dhufanii awoo dhiisii waan akkanaa tana dhiisii naan jaan hedduudhaa jira. Akkuma isin yaadaan warreettan bakka garagaraa jirtan yaadaan koomentii jalaan kan arrabsuu fi kaanis awoo dhiisii waan akkanaa haadha mana keetii jabeeffadhuu naan jechaa turtan ka qaamaanillee na dhufee jira. Haa taatu dhiisee waan san badiidhaa jeetiin fudhadhee ture. Badiitiyyaa jeetiin fudhadhee ture. Namni tokko eega badii isaa fudhatee fitti beekee badii wanni kun badiitiyya je'e sanii ala maaltu hafe? Isinillee akkasumaan jeen balleesseen jeen osumaan akkas jechaa jiruuti kaatee manarraa baddee bakka isin jirtu hin beekne jechuudha. Amma bakka tana isin jirti hin beeku jechuudha. Garuu warri kennaa badaadhaa kennaasii badii qabaa naan jechuu turtanis galatoomaadha. Badiidhaan qabaa balleessee hanga tanaan duraa waan hin godhaa jiru hunda itti gaabbeetiin anaaf balleessee jee hatta dhalaa isin maaliif narratti oofta dhalaa lama maal gootee taanta maal fakkaattu narratti ooftee sanillee if duuba deebi'eetiin dhalaa tana qotaadhaafiin sitti fide malee jaaladhee sitti hin finne. Ati haadha mana kiyyaati. Haadha mana kiyyaa dhiisee dhalaan biraa taniin barbaadu hin jirtu jeetiin itti himee ture. Kana hunda dhaga'uu diddeeti osoo itti himuu baatee deemte. Baddee jechuudha. Baddee bakka isin jirtu irraa ishee quban qabu. Gaa'ee kennaa si badii qabaa jettanii duraanis komii narra kaasaa turtanii san isinii fudhadhe. Akka nama tokkootti yoo isin taate badii ilmi namaa yoo waa balleesse namni balleesse. Yooni lubbuu namaa ajjeesee lubbuun namaatu namumaan dhumti waan ta'eef badii bira kuttu balleesseen jeen. Akka aadaa Oromootti namni balleesse maal qaba? Badii fudhatee kufee badii isaa sanirratti anaaf balleessee jee eega fudhate. Sanii ala maaltu dabre? Kaniin kana hunda jechaanii jiru ifumaan kaatee baddee deemte manarraayi bakka tanallee isin jirti as jirti jee gartee himuu hin danda'u. Inshaallah yoo rabbii keenyaan taate fayyaan qabaniisi
garteeme isiis haa ta'u an isin tun isin hin beeytanii haadha mana kiyyaati anaa fi isiidhaatu waliin ture. Amallisi amala badaadha niin beeka tolan beeytu isiin tolan beeytu yoo lola taate malee. Egaa akkuma isin naan jettaa turtanitti dhiise waan san guutuu akkuma isin argaa turtan viidiyoo duraanii maxxansee deebitanii ilaaluu dandeessan waan ta'eef anaaf balleessee yaa haadha mana kiyyaa anaas balleessee waan san guutuu dhiifama naaf godhii si biraan dabree Oromoollee dhiifamaan jechaanii jira akkaan jechaanii ture viidiyoo dabarte keessatti arkitanii turtan na fakkaatti warri hin arkinilleen deebitanii viidiyoon dabarte keessatti laaluu dandeessan. Kana ala maaltu hafe yoo isin taate hoo jaarsaa jaartiin dur jirtii wal dhabuun numa jirtii wal dhabanii waggaa wal dhabanii kuni aaraa fi lola yeroo tanaa natti hin fakkaanne. Namni zaboona dheeraa wajjin ture lafa dheertuu wajjin ture arraa miti naaf isiin ka waliin dhufne ture eega waliin dhufne haadha mana kiyyaati waggaa meeqa arraan tana waldhabbeen ammaan tana dhufte kanani uumtii jee yaadu waldhabni yeroo takkaa kanani uumaa jee yaadu. Maaliif naaf isin kaleessa walitti hin dhufne lola kanarratti walitti hin dhufne ani isii bara lolaan dheengadda dhalaa jala deemee fi dhalaa fidee fi qotaadhaaf fide kanarratti walitti hin dhufne. Jaarsaa jaartii jechuun laceelloo waliif qabanii jaarsaa jaartii jechuun shamiza qaamaa waltii akkasuma isiifillee anaafillee jaarsaa jaartii jechuun kafana waliiti jechuudha. Egaa isinis warri dhiiraa kan chaayinaa lafa jalatti argamtan kan fuudhinilleen kan fuudhee bultii hin jaarinilleen dhugaadha hin beektanii inshaallah gaafa bultii jaartan arguuf teessanii ammoo warreettan bultii jaartanii haadha manaa qabdan dogoggora biyya kan dhufeef jettanii koomentii jalaan waan feetannaan jettanii haa ta'uu galatoomaadhaa baganaan jettanii anaa keessanii saniif naan jettanii. Egaa duuba isiin tunoo akkamii hin jettanii akkuma harkaa turtan kadhachaatiin ture akka malee kadhachaa ture. Wanni kun guutuun badii tiyyeen jecheettiin kadhachaa ture. Naaf hin dhageenye sossobuun ture akka ijoollee daa'imaatti. San bira dabartee arragaa kunoo manarraa baatee jirti. Akkasuma obboleettiin tiyyaa tan dhalaadhaa tan chaayinaala fi jalatti argamtu chaayinaala kennaatu jalatti argamtu osoon si taate hoo sii fi waldhabbeen sii fi abbaa mana keetii jidduu yoo dhufte hoo warreettan bultii qabaniin baate sii fi abbaa mana keetii jidduu waldhabbeen yoo dhufte hoo haala kamiin raawwatta. Eega abbaan mana keetii waan kana guutuu godhee balleessee haadha mana kiyyaan dhiifama naaf godhe ta'arraa tana osoo laallee
wal dhabbee arra dhufte tana osoo hin laalle ta dabarte yaadadhuu yookaan siinjuu taate akkam goota. Ni ajjeeftamu. Wal dhabee yeroo takkaatiif kuni anaaf isiin wal dhabni kiyyaa fi ka isii ka yeroo takkaati. Kana dura takkaa naaf isii wal dhabne hin beekne. Wal dhabni kiyyaa fi ka isii itti soomanaatti as hanga ammaatti ka jiru kana qofa. San dura takkaa naaf isii wal dhabne hin beekne. Jireenya keenya keessatti jaalalaaf kabajaadhaan wajjin jiraachuu ture. Akkasuma yoo kan si taate duuba mee maal goota? Balleessi yoo inni sin jedhu. Egaa akkuma argitan sanii viidiyoo tiyyata duraanii keessatti argaa turtan sanii egaa baatee manarraa baddee jirtii isiniin jechuun barbaade. Egaa warri duraan kennaa isiitu roorrisaa maal gootaa naan jechuu turtanis manumaan akkanaaf hubattan isinit dhaammachuu barbaada. Baalagummaa isiiti kun. Baalagummaa isiitiitu manarraa baase malee ani manarraa hin baafne. Ifiif baalagummaa isiitiif kaatee manarraa baate jechuudha. Dhiifama naa godhadhaa. Na dhukkuu jira sagalee laagaa irra keessatti akka jifaman dhukkuu jira. Akkasitti ifumaaf manarraa baatee dhabamtee namni tokkolleen kan manarraa baase hin jiru. Ani gara kiyyaan manarraa baase hin jiru. Tuqutti hin jiru. Kadhachuutti hin jira. Taa'ee bultiin tun dantaadha. Anaaf isiifillee haadha mana kiyya. Naaf ati arraan tana walitti hin dhufne. Lola kanarra walitti hin dhufne. Taa'ii geetiin kadhachuu jira. San hunda diddeeti ifiin baatee baddee dhabamtee mana isiirraa. Gamanumaan akkanaaf hubattaniin barbaada. Egaa warri koomentii jalaan yaada adda addaa kan na arrabaa kan na maal godhuudhaa duraan barreessaa turtanillee itti sheenootan jeetiin yaada. Itti sheenoo teessanillee jeetiin yaada. Maaliif osoo nu banne nama tokko faarsuun hin ta'u waan ta'eef booda arrabsuun si dhibaa. Duulli iyyata isiirraa narratti baname karaa qilleensaa kanaan hedduu takka onneetii na cabsuu ture. Arrabni koomentii jalaan deemu onneetii na cabsuu ture. Sanirra dhaabbadheetiin egaa aniin kun dhiiraa maaliifiin dubbii isii tana qotaa itti jiru sanillee dhiisee qotaan itti duraan ture sanillee dhiisee maaliifiin khalaas isii sanatti qotaa godhaa oolaa jeetiin firraa dhiisee achumatti haadha mana kiyyaa naas balleessee jeen sanbira wani dabren jirtu qaatee yoo akka kiyya taate anaas balleessee takutti yaadiifnu taa ganaatiif haa wal qabannu anis hin jabeeffadhaas jabeeffadhu haadha mana kiyyaa jee tiin akka gaariitti akka malee kadhachuudhaan ture. Viidiyoo dabartee argitanii turtanii kadhachuudhaan ture. Egaa dadhabeetiin haaluma saniin firraa baatee deemte. Tanataniin jechuu barbaadu gamanumaan gartee viidiyoo tiisanillee hanga dhumaatti daawwadhaadha. Chaayinaala kanallee sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan wal biraan naaf gayaadha. Ni jajjabeessaa isin jechuu barbaadaa Oromootiyyee. Galatoomaa galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u. Egaa kunuu akkuma argitan dasiin fedhuma isiitiin tuqaa hiyyaan malee mana isiirraa baatee jirti. Hanqaan viidiyoo biraa qabaddee isiniif deebi'utti
na hordofaa na faana turaa na jajjabeessan isiniin jechuu barbaadee Oromootiyaa galatoomaa warreettan komentii shanan narratti duulu turtanis galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa wayyamaan isiniin jechuu barbaada. Galatooma.